Maatii hawwituu akkam jirtan nagaa keessanii ambaay'ee nagaa kootii galata waaqayyoo har'a muyyaniin barnootaan qabadhee isinii dhufee barnoonni kunis akkamitti piroofaayilii yuutuubii akkasuma waatsaappii wantoota garaagaraatti irra godhannu piroofaayilii babbareeduu nama hawwatan akkamiin ofii keenya hojjetan nama tokko sun kadhan aappii kana qofatti fayyadamne jechuudha dirqama aappii sin barbaachisaa aappii kana kan argattan pileestoorii keessaa jechuudha. Asumaan nafaana tura gara barnoota sin dabarsa aappicha keessa gaafa gallu fuulli aappichaa akkasitti nu dhufa erga akkatti keessa gallee bootaa ida'uu kana tuqxu ergasii boodaa asirratti shippis kan jedhu kana gadi tuqxu ergasii boodaa akkanatti kan nu dhufu asitti asirra xuuxu akka gabatee jiru kanarra asitti moo dhuftanii isa geengoo kana tuqxu isa booda raayitii itti godhattu boota raayitii kana tuqxanii amma muuyyan asitti gad deebitanii kalarii garaagaraa fidachuudhaaf geengoo ishee fakkaattu aatti aanteertu ishee kana tuqxu ergasii booda kanatti irra buttanii kalar kan jedhu kana barbaaddanii irra tuqxu asii booda ishee kana itti bantu kun amma cufaartii akkasiin bana kanoo kalarii barbaaddan kanarratti soowwotan kalarii barbaaddu gara oliitis kalarii barbaaddan ni filattanii jechuudha. Ani amma isinitti argisiisuu dhumaaf waan ta'eef isa diimaa kanan filadha. Okay, amma yoo bal'ifachuu barbaaddan kan asuma tuqxanii bal'istuu walitti dhiphisuu barbaaddan isuma kana tuqxanii dhiphistu jechuudha ishee kana amma xiqqoon guddisaanii. Kanoo akkasiin bareechee guddiseen jira amma muyyanii kararii biraan irraan deebisa. Kararii diimaa kana erga filannee ammas ol deebinee bootuma ida'uu san tuqnee bakkuma duratti san deebinee gallaa jechuudha. Erga akkasitti dhaqnee booda ammas gabatee kana tuqna ergasii booda geengoo gubbaarra jiru filannee raayitiitti godhanna ergasii booda as tuqnee kalarii lammaffaadha kuni mee kalarii kan filadhu mee inni kun walirraa hin deema kanammoo akkanumatti qabdanii as tuqxaniiti kan guddifattanii isiniyyuu keessa deddeemtanii yoo dalagdan isinii gala mee inni kun narraa bareedaan ilaala ani isinumatti argisiisuufan malee okay xiqqoo akkasiin guddisa isin sirriitti kalarii barbaaddan kalarii isin jaalattan filattanii hojjechuu dandeessanii kanoo akkasiin walqixxeeffattu ammas raayitii itti godheen keessaa bahee ida'uma gubbaa sanii tuqaa ammas asumarran galaa ergan as galee booda katti tuqee bootuma duratti itti deebitu ergasii booda raayitiin tuqaa kalarii filadha ammas kalarii biraatiin jechuudha. Mee adii irraan deebisee mee ibsa kanan irraan deebisee ilaala. Kanoo akkanatti bal'ifattanii guddifattanii akka barbaaddanitti amma kuni walirraa deemanii jiru waan ta'eef ammas raayitiin itti godhaa ammas immoo kan biraa dabaladha kan biraa dabalachuudhaafis gara biraan tuqxanii ida'uma gubbaarra kana tuqxanii bootuma duraatti deebitanii jechuudha. Raayitii tuqnaa ammas kalarii keenya filannaa mee kalarii kana kinoo kalarii kiyya akkasiin itti filadhee isin garuu qayyarutanii ilaaluu sin dandeessan kan walirraa deemu jechuudha kan sirriitti irraa deemu irraa babbareedu filachuu dandeessu kana caalarree guddisuu ni dandeessu. Kunoo adiirree yoo barbaaddan kalarii barbaaddan jechuudha kan isin itti naqachuu barbaadandeessanii kunoo akkasiin katti itti irra deemtanii itti qaqayyartanii kunoo amma kuni baay'ee tokko bareeda amma kana raayitii godheen ammas kan biraa itti dabalachuu yoon barbaade ida'uma gubbaa kanan tuqaa asii dhufee ishee shippis jettu kanan tuqaa
isa booda sanduuqa kana sitti gabatee fakkaatu kana rukutaa geengoo ishee kana tuqaa raayitii kana itti godhaa amma kalarii filadhu naan jedha kalarii kiyya naan filadhaa jechuudha. Mee kana haa filadhu. Hanoo harkuma keessaniin tuqxanii suuta jettanii akkasiin irratti guddifattu. Profaayilii keessanirra kuni kan yuutuubiti. Isin kan waan barbaadanii dalagachuu ni dandeessu jechuudha. Kanoo akkasiin amma ani akkanatti bareeffadheen jira. Amma bakka nagaa amma mooyyaniin kalarii tokkoon irraan deebisa. Ishee geengoo jidduutti hojjetamtuun hojjedha. Amma kana raayitiin godhee irraa deebi'a. Ammas bootuma ida'uu kana dhuftanii tuqxanii bootuma duraatti deebitanii erga akkas gootanii booda ishee kanarra tuqxan amma ishee tanarra jechuudha. Kan garaa keessatti amma kan hojjechuu barbaannu waan ta'eef kalarii ishee filachuudhaafis ida'uma sanitti deebitu dhiifama kalarii isaa filachuudhaaf as tuqna. Kana xiqqeessuudhaaf ishee kana akkasitti walitti buttu jechuudha. Ishee kana akkasii walitti buttanii xiqqeeffattu yoo azooruu barbaadan immoo kunoo ishee adii akka walitti ciiste jirtu tana ishee tana tuqxanii jechuudha. Azooruudhaaf akkanatti kinoo akkanatti azoortanii gadi buttan harka keessaniin jidduu isheetti bal'isuu barbaadan immoo kanumaan akka yaatti bal'ifattu jechuudha. Kanoo akkatti astakakkaltanii baay'ee bareedee dhugaa dubbachuuf taananii kararii isaa immoo kanan barbaade irra godhachuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirra godhachuu asirra godhachuu kun mirga keessaa filannoo barbaadan irra godhachuu filannoon kan keessanii jechuudha. Isin kan barbaadan filattanii irra godhachuu dandeessanii. Ani amma ishuma kanarratti dhaabaa. Kana booda maqaa keessan irratti barreeffattu jechuudha. Amma immoo maqaa keessan barreeffachuudhaaf amma maqaan irratti barreeffadhaafanii jechuudha. Maqaa kiyya barreessuudhaaf ishee ida'uu kanan tuqaa ishee tana yoon tuqe akkanatti bootaa qalamaa kana tuqee ishee kana tuqxu bootaa qalamaa tana. Kana booda asitti maqaa koo yuutuubii kiyya yookiin kanan barbaadesan irratti barreeffadha. Kanoo maqaan kiyya asitti naabee jira. Maqaa kiyya kana immoo guddifachuudha kanoo as tuqxu akkanatti. Maqaa keessan guddifattanii asirratti fiddanii galfattanii jechuudha. Maqaa keessan xiqqeessuudhaaf isoo barbaadan akkanatti guddisuu barbaadan akkanatti kan fayyadamtanii. Kanoo maqaa kiyya amma asitti galcheen jira. Maqaa kiyya kana ergan galchee booda asitti raayitiin godha. Asitti immoo deebitanii kalarii isaa filachuu dandeechan kunoo wanni isaa jechuudha. Haala ittiin barreeffama bareedummaa isaa akkanatti yoo kanaan barbaadan akkanumatti kanaan isoo barbaadan maqaa isaa haala barbaadaniin kan filannoon kan keessanii na akka barbaadanitti filachuu dandeessanii. Ani garuu isa kana filadha. Okay, isa kana filadhaani kunoo ammas immoo duubatti deebi'ee maqaan kiyya hawwii tuub jedha waan ta'eef tuub inni jedhu naan barroofne ammas akka addisiittan duubatti deebi'ee ida'uu kanan tuqaa ergasii next ishee jettu kana tuqee bootaa qalamaa kana tuqee bootuma duratti seettan deebi'a. Baazawwee isin inni kun isin hin dhibu bootuma qalamaa san bakka isinii baasu bicha barbaadadha. Kanoo kanatti dabalee kanoo hawwituu basitti naa dhufee amma immoo as deebi'ee akka maqaan kiyya naa guddatuuf akkasiin guddifadhee maqaa kiyya azzalattan gadi fidadhaa jechuudha. Isheen kun xiqqoo akkanatti xiqqoo guddatte waan ta'eef hawwituu kanarrattis amma istaayilii immoo kalarii isaa maqaa tokkoon gochuun qaba waan ta'eef isa kanaan gochuun qaba. Hawwituu jedhee xumuradheen jira. Kanoo akkasiin bareechee kalarii kiyya hunda isaas takakkaleen jira. Ishee kanarratti kalarii barbaadan dabalachuu yoo barbaadanii liifamaa salaanuuf jala kaasee jala isoo kaastan rakkoon qabutti deebisuu dandeessanii.
bootaa geengoo kana tuqxanii jechuudha. Asitti kalarii ishee tanaa jechuudha. Ishee xiqqoo tana qayyaruu yoo barbaaddan asirra tuqxanii kalarii ishee jijjiiruu dandeessan jechuudha. Tiyyaama xiqqoo walirraa hin deemne waan ta'eef hin jijjiiruu barbaade diimaa kana yoon irra godhe kunis hin bareedu. Isheen kun xiqqoo ni bareeddi. Kunoo isheen kun akkasitti xiqqoo dheerechi kunoo akkasitti bareechee amma xumureen jira jechuudha. Isin kalariirree gubbaarran itti deddeebistanii bareechitanii haala dheeraadhaan hojjechuu ni dandeessanii. Ani garuu kanuma qofaan isinitti argisiisa. Baazawwee as keessa steeppii garaagaraati jira akka barbaaddanitti hojjetachuudha jechuudha. Innaa barnoonni kiyya har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer godhuun koomentii naa barreessaa. Galatoomaa agabeenurraa walaa barsiisnu isiniin jedha. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo yaniin seefii godhachuudha. Gubbaa kanarratti tuqxanii kunoon iyyuu isinii dhufa. Asa gubbaa kana yoo tuqxan seefii jettaan asirratti kana yoo seefii jettaan inni iyyuu galarii keessan keessatti gadi isinii bu'aa jechuudha. Akkasii wantoota babbareedaa tolfachuu dandeenya. Barnoonni kiyya har'aa asumarratti xumura. Thank you.